Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota maatii biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru. Hunda dura hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana Faasikaatiin isin gahe jennee jirra. Ayyaanni ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jennee jirra. Akkasumas kabaja ayyaana Faasikaa ilaalchisee abbootiin amantaa aangaa'onni mootummaatii fi qaamoleen garaagaraa ergaa yookaan dhaamsa baga itti geettanii uummataan gahaa jiru. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mootummaanis waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuuf humna waraanaa guddaa bobbaasaa akka jiru beekamee jira. Akkasumas mootummaan humna waraanaa leenjii gahaa saayinsii fi teekinooloojiin deeggarame kan biyya Chaayinaatti leenji'e meeshaalee ammayyaa hidhachiisuun gara lixa Oromiyaa jaalmarroo qabuuf akka erge odeeffannoon keessoo isaaniitii baate ibsitee jirti. Ta'ullee humni kun kiyyoo keessa galuunis dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti cimsee itti fufee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Isiniin geenna. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gara aangootti yoo dhufe Raashiyaa fi Yuukireen sa'aatii 24 keessatti lola akka dhaaban ni taasisa jedhee ture. Amma ammoo Raashiyaa fi Yuukireen yoo yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee irra hin gahin isaan gowwaadha jennee biraa galla jedhee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Irra deebuudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana Faasikaatiin isin gahe jennee jirra. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baatii 2 soomanii har'a ayyaana Faasikaatiif gahanii jiru. Kanaan wal qabsiisee qaamoleen garaagaraa baga itti geettan jechuudhaan dhaamsa dabarsaa jiru. Abbootiin amantaa aangaa'onni mootummaatii fi kan biroollee hedduun baga itti geettan jechuudhaan dhaamsa dabarsuun cinatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa yeroo ayyaanicha kabajanitti rakkattoota cinaa dhaabbatuudhaan yookaan gargaaruudhaan kan beela'ee nyaachisuudhaan kan dhukkubsate gaafachuudhaan ayyaanicha akka kabajan dhaamanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni mootummaallee lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti injifannoo argadhaa jira. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiran jechuudhaan injifannoo yoo labsu. Akka fakkeenyatti mootummaan kan kaase kaaba Shawaa aanaa Sulultaa ganda Handaa Wiizaroo jedhamutti loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko harka kennate jedhee jira. Harkas kan kennate hidhannoo guutuu wajjin jedhamee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan jaalmarroo qabuuf humna cimaa biyya alaatti leenji'ee gara lixa Oromiyaatti bobbaasuun dhagahamee jira. Humna waraanaa leenjii gahaa saayinsii fi teekinooloojiin deeggarame kan biyya Chaayinaatti leenji'ee jedhame akkasumas humna cimaa jedhame gara lixa Oromiyaatti meeshaa waraanaa ammayyaa fi teekinooloojiin deeggarame hidhachiisuun akkasumas Chaayinota wajjin gara lixa Oromiyaatti jaalmarroo akka qaban akka bobbaase dhagahamee jira. Ta'ullee akka odeeffannoon gara sirraa baate ibsaa jirtutti qaamoleen kun yookaan humnoonni kunniin kiyyoo keessa galuun isaanillee dhagahamee jira. Guutuu fi dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa akka jiru beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godina Booranaatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate har'a Eebila 19/2025 godina Booranaa aanaa Areeroo ganda Boobbeellaa Reera Qoraan Jiidhoo jedhamutti mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen
mooraa waraana mootummaa guutumaan guututti akka to'atee fi loltoota mootummaa mooricha keessa qubatan irrattis haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee kan kanarraa hafte immoo baqachiisuudhaan naannicharraa akka ari'e odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa shaggaritti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo akka argate odeeffannoon nu gahee jira. Kibba lixa shaggar aanaa sadan sooddoo garuu kan nuun ergame aanaa shanan sooddoo jechuudhaan sadan sooddoo jechuun natti fakkaatee hundumaafuu tarkaanfii bakka kanatti yookaan aanaa kanatti loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan akka adabee fi meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu beekamee jira. Oduun inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisee eebbisuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan humna haaraa leenjisaa jiru kan itti fufe yoo ta'u, humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii loltummaatti fi leenjii siyaasaa ga'umsaan barsiisaa ture yookaan leenjisaa ture eebbisee bobbaasee jira. Oduun itti aanu konfedereeshinii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa CAF kilaboota lama adabbii mallaqa guddaa adabee jira. Kilaboonni kunneenis kilaba Afrikaa kibbaa Mamelodi Sundowns kan jedhamuu fi akkasumas kilaba Tanzania Esperance kan jedhamanidha. Abbaan qabeenyummaa kilaba Afrikaa kibbaa Patrice Motsepe pirezidaantii konfedereeshinii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa yookaan CAF yoo ta'u, kilabni isa Mamelodi Sundowns sababa naamusa cabsuu deeggartoota isaa irraa kan ka'e adabamee jira. Adabbiin isaas doolaara 100,000. Mamelodi Sundowns tapha kilaba Tanzania Esperance wajjin ebla 12,2025 torban dabre jechuudha taphate irratti naamusaan ala hokkaraa deeggartoonni isaa uumaniin akka ta'e CAF beeksisee jira. Haaluma kanaan boordiin naamusaa konfedereeshinii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa murtii guyyaa kaleessa dabarseen kilabiin Mamelodi Sundowns dambii naamusaa CAF keeyyata 32 fi 35 darbuun badii raawwateef kilabicha doolaara 100,000 adabee jira. Haaluma wal fakkaatuun deeggartoonni kilaba Tanzania Esperance dambii naamusa CAF keeyyata 82 fi 83 cabsuun naamusa badaa deeggartoota irraa hin eeggamne waan agarsiisaniif yookaan mul'isaniif kilabichi doolaara 100,000 fi 50,000 adabamee jira. Kilaboonni lamaan kunneen dorgommii waancaa kilaboota addunyaa FIFAan waxabajjii dhufu USA'tti qopheesse irratti Afrikaa irraa kilaboota darbuun isaanii mirkanaa'edha. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lola Raashiyaatii fi Yuukireen sa'aatii 24 keessatti bilbilaan dhaaba jedhee ture. Amma ammoo Raashiyaa fi Yuukireen yoo yeroo gabaabaa keessatti walii hin galin gowwaadhani jennee biraa galla jedhee jira. Doonaald Tiraamp gara aangoo yeroo dhufetti waraana Yuukireenii fi Raashiyaa yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuuf dhaadataa turus akka inni yaade hin taaneef. Yuukireenii fi Raashiyaan akka walii galan yeroo hedduu irra deddeebi'uun jaarsummaan taa'amee jira yookaan jaarsummaa taa'ee jira. Ta'ullee jara walitti fiduu hin dandeenye. Amma immoo waan hifate fakkaata waliigaltee nagaa irra gahuu yoo hin dandeenye yookaan haala rakkisaa yoo godhan Ameerikaan jaarsummaa keessaa ni baati jedhee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa jimaata jechuudha oofisa isaanii Oval Office irraa yaada kennaniin waliigalteen nagaa guyyaa adda baafamee kaa'amu keessatti ta'a jedhanii akka hin eegne garuu dafee akka raawwatamu akka barbaadan himanii jiru. Akkasumas ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo yoo mallattoon waliigaltee hin mul'anne Ameerikaan marii kana keessaa akka baatu himee ture. Dhimma kana torbaaniif ji'ootaaf qabnee itti fufuu hin dandeenyu. Ameerikaan waan dursa kennituuf kan biraa qabdi jedhee jira. Ibsi kun erga kennameen booda Raashiyaan magaalota Yuukireen Kaharikii fi Suumii jedhaman haleeluun namoonni 2 yoo ajjeefaman kan 100 ol ta'an immoo akka madaa'an dhagahamee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin dhukaasa dhaabuuf
ulaagaalee baay'ee akka kaantu himama. Tiraamp waa'ee waliigaltee Raashiyaa fi Yukreen yeroo gaafataman waa'ee namoota du'aa jiraniiti haasaa jirra ni dhaasifnaadha yaanni kenna jedhee jira. Garuu qaamoleen lamaan waan kana rakkisaa taasisanii jiru. Isin gowwoota namoota taatanii miti jennee itti dhiisna jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota maatii Feerroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Guutuu oduu wajjin hojii turuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kennaa nagatti nuu turaa.